kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube mara keessan nageenyaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam turtan nagaa keessanii fayyaa keessanii annagaa kooti fayyaa kooti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa obboloota koo chaanaalii YouTube banadhee gar keessan dhufeen jiraayyuu jechuudha. Haa ta'uti chaanaalichi naan hojjenne asirraan immoo dhufee jira. Seentanii akka maatii naa taatan asumaan isin gaafadha obboloota koo. Egaa gara YouTube kanaa guyyaa dhufu obboloota koo ani beekedhaaf miti jechuudha. Ani isin caala beekedhaaf yookiin immoo ani beekee nan barsiisadhaaf miti jechuudha. Waa hedduu isinirraa barachuus barbaada jechuudha. Bakka dogoggora qabu hunda isinirraa barachuu barbaada jechuudha. Kanaaf namni tokko immoo gaafa miidiyaa tokkorra nan hojjedha jedhu ofii gaafa zimmi jedheetuma fayyadamu tokko miti jechuudha. Namni xinxaalli inni yaadu yaanni isaallee tokko miti jechuudha. Kanaaf hojii tokko gaafa hojjennu hojii tokko hojjechuudhaaf gaafa karoorsinu bakka yaanni keenyallee faana ta'ata jechuudha. Yaanni keenyallee waliin jiraata. Bakka xiyyeeffannaallee itti kennina jechuudha. Kanaaf hubannaallee waan baay'ee irraa argachuu dandeenya. Walirraayis barachuu dandeenya. Amma fe'emaan taane namoonni tokko wantoota tokko waan dubbatanirra haa maddatuuti haa xiqqatuuti waan tokko sirraa hubachuu dandeenya jechuudha. Wantoota irraa hubanne sanaaf immoo walii keenya gargaarree walii keenyaaf maatii ta'uudhaan wal jabeessuudhaan bakka wal gargaaruudhaan abbaa sanaan bakka bira dhaabbachuudhaan wal gargaaruu dandeenya jechuudha. Hawan siniin jedha obboloota koo. Kanaaf asumarraan maatii waliif haa ta'an walaa jabeessinu waliin haa dhaabbannu waliin haa hojjennu waliin haa guddannu waliin haa tattaaffannu siniin jechuu barbaada. Namni tokko xiqqaadhumarraa ka'ee gara guddaatti deema jechuudha. Egaa nuyi erguma addunyaa kanarra dhufneeyyuu numaa yaanna. Iyyaanna jechuudha. Namni egaa addunyaa kanarratti argame namni tokko kan iyyaanne hin jiru. Bakka karaa kamiiniin waan tokko jedhee darbaa yookiin immoo karaa kamiiniin hojii tokko seenaa tokko jedhee darbaa karaa kamiiniin beekamtii hojii tokko qabaadhee darbaa kan jedhamu iyyaanna jechuudha. Hundi keenyayyuu jechuudha. Haa ta'uti furmaata argachuu dandeenyerraa lakki hin dandeenye yoo ta'u maal gochuu kan qabna jedhu gaafeenyummaa keenya yeroo baay'ee of gaafanna. Haala kamiin yoo ta'e bakka haala kamiin hojjedhe haala kamiin yoon sirreesse jireenya koo keessatti fooyya'insa argamsiifna kan jennu eenyu keenya iyyaanna jechuudha. Kanaaf immoo asirratti waan tokko hojjechuudhaaf yookiin immoo seenaa tokko hojjettee darbuudhaaf waan tokko hojjechee darbuudhaaf wantoota baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wantoota baay'ee nu barbaachisa. Isa'oo karaa kamiin bakka waan tokko gaafa hojjennee dabarna inni bu'aa baay'ee qaba. Dhamaatis of keessaa qabaata. Obsallee si gaafata jechuudha. Kan hunda dandeenye karaa kamiin waan tokko hojjechuu dandeenya. Waan tokko irratti immoo bakka seenaa tokko dabarsuu dandeenya jenne gaafii sammuu keenya keessatti nu ta'a jechuudha. Kanaaf asirraan immoo amma chaanaalii kana banannee asirraan wal gargaaruu hin dandeenya. Walii keenyaaf yoo wal gargaarre bakka giddeetaa akkoo digirii yookiin dippiloomaa barattee dhufuuf osoo hin taane asirraan wantoota yaada sammuu kee keessatti dhufan dubbachuudhaan wantoota barsiisoo ta'an bashannansiisoo bohaarsoo ta'an hedduu bakka wantoota garaagaraa kana fiduudhaan asirraan walii keenya yoo gargaarre walii keenya foo ilaalle bakka walii keenya fayyaduu dandeenya jechuudha. Gaarummaan abbaadhaaf jechuudha. Gaarummaan abbaadhaaf walii keenya gargaarra jechuudha. Kanaaf obboloota koo haala kanaan wal jabeessinee akka itti fufnu asumaanin isin gaafadha. Walii keenya faayaannu guddina abbaa tokko guddina hunda keenya akka ta'utti haa ilaallu waliif haa ilaallu. Waliif sabiskiraaybii haa goonu maatii waliif haa ta'an walaa jabeessinuun isiniin jechuu barbaada obboloota koo baay'een isin jaaladha. Egaa warroonni sagalee koo kana dhaggeeffattan seentanii sabiskiraaybii laayik akkanaa gootanii asumaan isin gaafadha. Galatooma.